Jirtu dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya kun Yaayyaa Tiivii akkuma beekamu har'as Yaayyaan keessan isiniif deebi'een jira. Egaa har'as viidiyoo ajaa'iba ittiin bohaartan ittiin bashannantan isiniif qabadhee dhufeen jira. Ittiin bohaartuu ittiin bashannantu dhee yaada. Egaa viidiyoon har'aaf viidiyoo ajaa'ibaati. Viidiyoowwan gidduu kana vaayiraalii ta'anii jiran viidiyoo ittiin bohaartan isiniif qabadhee dhufeen jira. Egaa walii wajjiniin bohaara walii wajjiniin bashannanaa kolfuu barbaaddu taanaan bohaaruu barbaaddu taanaan Yaayyaa Tiiviin isiniif jira. Sa'aatii barbaadanitti wajjin bohaaruu dandeenya. Egaa warri maatii keenya hin taane sabskiraaybii gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessan maatii keenya hin taane sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan akkasuma yaada nu kennuu barbaadan koomentii irratti nu barreessuudhaan akkasuma inbooksii nu gochuudhaan sa'aatii barbaadanitti chaanaaliin kun kan keessanii akka barbaadanitti yaada keessan nuun ga'uu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon irraa viidiyoo ajaa'ibaati ittiin bohaartuu ittiin bashannantu dha yaadee isiniif fidee dhufeen jira. Egaa gara viidiyootti dabarraa please warri sabskiraayibiin goone ammas irra deebiin isin tu'an sabskiraayibii godhaa chaanaalii keenya walii wajjiniin guddifannaa akkasuma aartii keenyas waliin guddisna jechuudha. Egaa gara viidiyootti dabarraa bohaaruun tumaffaa gara viidiyootti. Lammi maaloo sirba isa kana dhiisite sirba qorraa isaaniif banime. Sirba qorraa barbaadde rakkina hin qabu. Lammi koo maal taateera sirba qorraa nu banisiin jennee dafika. Jira qorraa jira. Kanaaf hin bari. Sirba qorraa argaa barbaadde kana ispiikarichuma wajjin futee firiijii keessa ajaa'iba goone marqannaan akkasitti bakka mirqaanaan kana bakka hin bareeda maaloo viidiyoo ta'an dabarru. Irra baranaatti heerumummaa seexanatti heerumuu wayya. Amantiin keessi fayyamaa garuu Maali? fira keetti heerumuu qaba. Emotional damage. Emotional damage. Namni danda'amaa jiru namni ajaa'iba harrabi namaa gubbaa geera harrabi namaa jechuudha. Amantiin keessi hayyamaa ture waan biraan eegaara amantiin keessi hayyamaa gaafa dhugu. Warra isinii galeera argaan koo warra isin ilaallatu moo isinis warra ergichi ilaallatuuf sheerii godhaa fi viidiyoo ta'an dabarru. Hela, wayii bareedaa koo xiqqoo edda si bilbilu. Hela, wayii lubbuu koo booda si bilbilu. Wayati nama lamuudhumaati na jenda. Tokko libbi baankiidha tokko liddi baankiidha beektaa. You got me? Sinitti tolu waan biraa waan jennu hin qabnu sinitti tolu inni libbi baankiinis inni nigdi baankiinis sinitti tolu faayida akkuma jirtanitti jechuudha. Guyyaa tokko maybe wal bartu ta'a wal arguu dandeessu ta'a abdii qabna akkuma jirtanitti faayida. Asirra geenyeerraa yaasaba biyyi lafaa akkas ta'eera. Nigdi baankiin isa kamii libbi baankiin isa kamii bro adda baafadhu maalumaafu tun jejjeriin dura maalla gootuu akka qabdu ati isa kamiin akka taate adda baafachuu sirra jiraata. Kanaaf ergaa ajaa'ibaa qaba kun viidiyoo ta'an dabarru. Nama warra dhiiraatiif ergaansaa nama warra dhiiraatiif malee waan biraadhaan miti. አጎቴ ወዴት ነው ታዲያ? ወደ ባንክ እንሂድና እስቲ ትንሽ መንቀሳቀሻ ብር እናውጣ። ላንተም ይሆናል። A few moments later. Waan gochuun hin danda'amu qaba. Birrii baasuudha qaarta waan ta'eef ofiifis birrii baasuudha qaarta waan ta'eef yoo dhufuusitti dhufe iyyuu daanqoo. Natti toleera dhugaa rabbi kun natti toleera. Jaaladheera kana viidiyoo ta'an dabarru.
Hello bareedduu ko. Oko. Ani barana nan si fuudha jedheen kun xalayaa ergachaa jira. Inni rakkoon qabu garuu muriin kan kee meeqa? Waan si dhibu ani ijoolleedha kun waggaa 45ffaa kudheen gadden kabajadheen. Yoos immoo bilbiluma harmee koo si ergu shima wajji yoo taphatte siif wayyu. Deebi'ee ajaa'iba. Amma ijoollee mucaa waggaa 44 baay'ee. Jechuudha. Deebi'ee ajaa'ibaati kun. Deemtiyyuu ijoollee taatee miti kun umuriin ishee deemeera malee. Viidiyoo itti aanutti dabarru. Maal godhamu zira ijoollee kun kudhan maal safara. Maal godhartu gurbayyu? Namni baay'ee maaliin safara seete meetiraaf kiiloomeetiraan iyyuu fageenya tokko safara si galeera miti ani immoo fageenya maatiin koo asirraa jiranu kiiloomeetira 700 irra jiru maatiin koo naannoo 600 irra gatii jiranuu fi taakuudhaan fageenyi isaa meeqa kan jedhu tan Dambiroolloodhaa maatiin isaa. Hangasitti meeqa lakkoofte tamaalo? Wayne 72 fi 350 lakkaa'eera 72 wayyo. Wow. Kiiloomeetirii taakuudhaan lakkaa'uu yaaddeetta. Amma lakkoofte kana kiiloomeetiratti naannisime gowwa. Maalan akkanaa kun immoo? Mucaan kun immoo ariishuun nutti dabbara maara. Xuruumatti nutti dabbara maara mucaan kun. Hello police 911. Biasan polisi hin jiru mangisti yallam nde. Poolisiin hin jiru moo poolisiin hin jiru? Nama jechisiisa kun. Brother galii manatti galii rafii. Warra waan akkasii gootan sassaabamaatti mana keessatti galaa rafaa. Maaliif bilisoo afaan isaa keessa tarziinaa guuttate caatii afaan keessa guuttate. Oh my goodness. Yaa maalitti akka deemaa jiru nama kun beeknu. Seerri hin jiru nama jechisiisa kun dhuguu. Ayamiru. Len. Shata. Apostora. Awo nadagega. Ya tu jarti dengadda la kan nuga bas desan. Dabar chatan du biseni boru mallaka nase. Mallaka nase nati. Boru si khanna amna nanjete silki sin kab silki sin anme. Na pada sikilana. Dua sagal. Dua torba. Sadeta mija. Sadeta mifi. Power of money deh. Saya silki sih, catatan sirga. WhatsApp mana sirga. Agar teh memang kan? Agar teh. Ini saja. Ini jara kau. Jara. Humna birrii kun. Birriin power kamiin kan ni qabu. Asirraa arguu hin danda'ama. Amma makani nama walitti qabu. Amma makani nama xalaatatti baay'isu. Asuma raan hin danda'ama. Ini prank ya terdekat. Kanatti waan meeqa sammuu namaa keessa dhufataati kanatti. Radiyeen mataa sarraa muree jechuun anatu na ta'ee wal lola. 100% intiniidha. Wal lolan. Mataa kun irraa kutee. Maaliif sa'aatii kanatti amma namni waan meeqa yaada. Tarii ijoolleen durbaa keessumaa waan meeqa yaadu sa'aatii kanatti. Inni kaan mana xonqaa itti geessuuf fedha. Inni kaan natti hojjisiisuuf waan meeqa wanti yaadanaaf jiruuf yaada. Prankiin akkasii feerii miti. Tokko se falateera ate pun sorry siin jedha bakka. Amma viidiyoo itti aanutti dabarra. What?
Eenyummaa qopheeffate gaafa maazarii manatti sitti dhuftu. Bareeda haalumaafu. Macarashaa irratti aara isaa baasta akkanuma irratti. Viidiyoo taanatti dabala. ሰላም ነው እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ? አታውልቂ ቆሻሻ ነው ግቢ። በእውነት አታውልቂ። ጠፋሽ እኮ እንዴ ምን ነገር Seexanni gaafa mudii sitti qabatu ufuma keetiin ol of kaastee gaafa mudii hin baasinitu namni siin jedhu baastee raatte. Yaa kan jijjiiratte deebiira wanti kan hin jiru. Maal akka uffateertu gaafa raammattuudha kun. Haalaafu toleera. Mudannoo ajaa'ibaati. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannantan shakkiin qabu ittiin bohaartaniitu ittiin bashannantanii todhee yaada. Viidiyoo kan biraadhaan walitti deebiin turtii gaarii isin jedha. Egaa sabskraayibii sheer laayik gochuun akka hin dagatamne. Egaa chaanaalii keenya kana walii wajjiniin haa guddifannu. Aartii keenya walii wajjiniin haa jajjabeeffannu. Afaan keenya guddifannu isinii jenna. Chaanaaliin kun kan keessan yaada nuu kennuu barbaadan koomentii nuu kennuu dandeessu. Akkasuma inboksii keenya saatii kamitti nuu barreessuu dandeessu. Laayik gochuun akka hin dagatamne. Viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinutti turtii gaarii. Yaa YouTube.